eenyu tu kaayiroo keessatti dubartii lama kabajaadhaan horataa jira. Kabajaadhaan horataa harta kabajaadhaan bulfataa jirta jechuudha. Ummata keessiidhaaf jedha jaartii ofii waaqatu keessii akkasiin godhan. Jiraadhu jireenya kan kee korra iiti akka dura jiraataa jirtutti. Eenyuttuun bu'aattu eenyuttuun dhuftu. Kabajaa kan kee kiiloo kan kee beekii jiraadhu. Beeraa waliin asirra gabbaatee deebiin deebisin. Dhata boru tabiraallee dhufteetiin gastii kan kee gubbaa korteetiin waliin tasaafatta. Ululul jedhanii iyyanii asiin fooloo godhanii asiin beekamtii argite. Namni beekamtii beekumsa hin qabne miidiyaa kanarraa barbaadaara. Reedisi caalallee beekeeti miti. Beekamtii beekumsa hin qabne. Wani dhengadda hoolonni su'uudii akkasii lubbuu waliitti taphataartu bar. Yookaan harargeedhaa quuqameetii miti bar. Yookaan gatii arsii arrabsaniif quuqameetii miti bar. Fooloodhaaf lubbuun namaa bayaarti. Fooloodhaaf jecha namni beekamtii jecha hoolonni namni gabbaa'ee arrabse maalinni. Mucayyoon hoo'ituudha. Anaan arrabsiti bar. Namni heerumaaf jecha dhiiraaf jecha kaayiroo dhaqee heeruma dhabe eenyu naa himaa itti asiin dura. Siigalee akka waan dhiiraaf jecha dhufu akkamitti akka dhufeeti na beekta fakkeenyaaf. Anumaa kana waamee kanaan jedhaa dhufan bar. Dhiiraaf jecha kaayiroo dhuftee rabbiif rasuulii jedhi reedii. An nama dhiiraaf jecha kaayiroo dhufeetu ana ati hin beektu keessi an ittiin dhufe akkamitti akka dhufu. Baasa booda kiyya waa hunda keessattuu naaf sifeessee dhufee miti. Argite? Maqaasa guddaa badhaatee taa'aa jirti. Teengatte gabbayanii akka targite san diqaalaa dhalteetiin kaayirootti of keessaa baaftee naan jedhan. Maqaa guddaa sanarra kaa'an jechuudha. Gaafa maraadda carqii gatee garaa gubbaa fi busan. Aamiin jedhee fudhadhee jiraadhee sii galee. Aamiin jedhee fudhadhee jiraadhe. Kanaaf maqaa hedduu miidiyaa kanarra fudhannee jiraannee jiru. Asiin dura mana barjee deemti naan jedhan. Anaa garamiin deeman beenne mana Suudaanii dhatti faatee naan jedhan dhufee gaafa ji'a 8 jechuudha. Haga ammaani eessaan baay'inni timaatimii bitatanii hin beeku baajaajiin naan deema haga ammaatitti baajaajiin masakee naan deema jechuudha. Kanaaf siin jedhanii hoo siin jechuu baatanii hoo kaa kana duraa wanni taru hin jiru. Kaa kana dura gugurdaa san wanni caalu hin jiru. Jiraataa jirtaa wayi mana namaa dhattee hin kadhattu mana namaa dhattee shishaan harkiftu mana namaa dhattee caatiin qamaatu mana kan keeteetta reediin mana ofii jireenya ofii jiraataan si beekan. Dubartiitu si harkisa siin jedhanii bakka si harkifte. Haadha teetutu dubarti obboleetti teetutu dubarti niitii ofiitiif kabajamanii bultii ofiitiif kabajamanii jiraachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Warri jaarsa ofii harkisuu dhabee alatti bahee hudduun isaanii ala baate meeqatu jira. Okay, bakka waan biraa dubbachuu barbaadu ani dhiifama jechuu barbaada. Obboleessa kiyyaa kan guddaatis si kabaju malee yaa namni nama dogongorsiisaa beektaa itti muddii akkas godhi baga gootee goobazii ta'een ogguu jedhanii haamilee nama waranii waan biraallee akka gootuuf si dhidhiibanii ati obboleessa kiyyaa yaani gabbahee si arrabsuun malee ani mucaan dubartii takka obboleessa kiyyaa duubatti ilaaluu malee garuu namni ni dogongora kompiitarri ni dogongora miti. Inni obboleessa kiyyaa qaalii dhiifama kanaan booda maqaa kennu si kabajaa bakka argetti. Dhiifama guddaa naa godhi isin jechuu barbaadeeti. Okay, rakkoon qabu galatoomii dhiifamni guddaadha. Akkuma ati jette anillee takka waasitti balleessee beeku wanni gaafinatti wayi waan balleessite ka jedhu wanni mallaayii kana malee hubadhi wayi waatti natti balleessite yookaan itti balleesse ka jedhu ture. Dhiifamni gaariidha. Anillee rabbi kiyyaa jecha si dhiise daangaa walitti hin qabnu garuu walitti hin qabnu. Garuu ana bichaa miti jaartitii wajjin nu arrabsaa turte isi wajjillee nagaa akka buustuun barbaada maaliif jennaan karaa ta'eenillee ta'e akkuma ati jettetti muddiin kunillee namatti muddamee ta'a miidiyaa kanarratti fammasuu waan jedhamullee waan baay'eetu jira inni wayis anillee isillee akkanatti fakkaatutti waan takka walitti hin qabnu turree walillee tuyinee hin beeknu ajandaa miidiyaa ta'ee fudhadhaa. Anallee akkuma dhiifama jette jaartitti illee jetti hin dhageessi afootuu walii jedhaa jechuun barbaadetti isillee afootuu siinaa jettu namni tokko yoo araarame hundatti araarame yoo araaramin agulii ta'e jamaaf jedhe siigalee dhugaa dubbatu baay'ee sitti aaraa ture duraanii amma immoo baguma jaarsa argatte hin gammadee dhugaa si himuu bane bakka hojjattii sun irraa qabii buuti. Asirratti baheetiin yaani namnummaa hamilee na waree baga hatta waasaapii raanfaa jira godhi ammallee arrabsi sagalee akkas godhi hogguu namni naan jedhee hamilee na horu kanaan durallee hogguu san namni hamilee hogguu na horu dhufee arrabsa ammallee namni koomentii jala dhufee goobasitee namaalleedhu ammallee itti deebi'an. Malee ani hamtuu addettiin yookiin sharri biraa garaasiin qabu abaddan sharri biraa garaasiin qabu ofii akkasitti qabne namnu bira taree namni wanti abadden homaan jiran. Alhamdulillah waan rakkoo jiraachuu dhabuudha. Akkuma jette mooraan hamilee cuucuu jechuudha eegata rakkoon qabu jaartiin tiyyallee kuloona bira jirti walitti hoo hin balleessine
isin kana sitin si ister ti wara media isin to kenna jette duga dubbatu dafna dorga turdre fi yugizela ti wachume ummanni akabada nakura denna intala dubartiti sanummotu waa'ee arrabaa kana hin beeyta nuu gaafa arrabsan namni baay'ee tokko nu jeeqaa ture. Waan jijjiirate malee raashiiniidha eebba maali jinniin jedhamtu hundi bar sadaqaa akkana walii fuudhanii bar. Bifa jijjiirateeti malee jetta. Afaan jijjiirate taaptaafi koppiliinki jechuudha. Warra kaayiroo guddaa gaffina godhaa jedhama sii galee xiqqoo isii qarqaarsi akkasumas simjanii ka warra Dubaay bar lafarratti adanii. Akka baabatitti namni irraa qoratu jiru dhiisaa rabbii jedhaatu. Laal akkana dalannee laal. Akkana konfii nyaannee dalaganna malee akka namaa nyaannu daabboo nyaataa laale akkanatti shubu. Isi amaan si malee namni biraa akkuma arge si kireeditii sii kennin eebar. Wallaahi kuna waan jaraniif qoy si garsiisa waan faaxee mana madaaminaa fi. Si kireeditii sii kennin keessa ofiin makiinaatti. Okay. Ati barama Abu Muradin takayet. Ready lad. Lad kale jar na it. Dabo. Argite? Dabo mas ya. Kambula kana sama daf kambula kana nama hunda tukung kom dan guys. Ya nure fille baba dofne mali ma wai sanje nire. Nah, le baba dofne mali ambar yero hunda ko batti simpa sabar Abu Muradi, Jibrili, Aman Karboti, Amas Ramadani kana itu wasfe kana. Ro kamu ko batti simpa baba ko ba ke sebutani. Nu kajenne ka warra birri ku badi ba horin fide tiyara rabole bagesani Ethiopia debisu jun. Mana isini. Abba Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naga kalbi salam. Mira ke cegan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni hadi fate kutte mira ke segan refi. Naga kabani. Abba Abdullah mujaddin tener ka kale tino kolti israpo kabae ma kamale tate. Dapo yo. Mas dapo. Mal tu mal ready. Kale sa mujaddid na jilba la farro tani ko am kolat devti karar. Omar kini. Kasi kairati. Ada fate masyaallah akasi kati sibe ka wallahi nama sal fatana kati jala bunga da. Tesor rasni kate. Akan. Akasi simbe ka kita ni. Akamati. Naga fai mami. Amin amin. Ama ayiba le ko dib dafi. Aka jarsa gari na ba su doftar na le me asman duai. Abo jarsa sijala tu simale ala bra chilla le rabb sitti akabu kasi hamma tu sijala. Ka imana kabu. Kadini ya wa hunda ambare de rabb. Baka. Dafi tanal le ko dafi. Jarsa Jarsa kabda. Yalla chiko. asli mana dokter asli. Mana? Ayiba wallahi sille rabbi jarsa gari. Jarsa ali rabb sitti akabu. Amin. Amin. Dafi tanal le ko dafi. Amma ning kawalubu. Yang kabda. Atio. Rabbi umri wa ziyade res. Atio. Atin kabda dadab. David doai ko rif tanat ke jodan. Kabdu. Kamu jarsa gari ni jaga jarsa bareda jarsa beka jarsa di asli sha kod Dubai में kod jarsa शहर को बर्बाद kod takati में kod आपनी सिलते असली वही सलाम वही अमन